waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Hodaa Hadoolaa waliin walitti deebi'uun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa ba'uun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as forus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa Buttaa Odaa Doolaa fi Gannaalee Siidaa Gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufaa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufaa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borulleen har'alleen tarkaanfii akkanattiin fudhannaa jecha. Nuti duubatti hin deebinu duratti uummata Oromoo bilisoomsuuf wanti duuba nu deebisu hin jiru. Kana fakkaata woboon. Yee baandiraa isaa ka jidduun isaa magariisaa handhuurri hodaa biftuun walakka hangaatu jidduun magariisaa bukkee lamaan dhiigan sarare ofirraa hidhee akkanattiin tarkaanfii ilaalessaa fudhataa ooleera. Har'as ta'ee borus tarkaanfii ilaalessaa fudhatuun itti fufaa. Woboo. Akkana fakkaata gootichi mataa ruufaa. Kana fakkaata woboon. Woboo. Kana fakkaata gootichi waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Doolaa Buttaa Gooroo Doolaa fi Gannaalee Siidaa Gurraachaa. Raasi. Barbaade shafe. Hey, naam. Kemana kita Naam. Naam sakut, hey. Irirat deva. Irirat deva cumti kesan jalan. Wobo. Baay'ee lamatti toltanii durat irirat deva ame. Uummata Oromootilleen isinilleen sirriitti guddoo ittiin boona. Meeshaa gurguddaa. Fiigi warri kun hiriira ta'e. Hiriira seen hin fiisi waraana. Hiriira seen. Hin fiigin hiriira seen. Alaabaa dura dabarti barri. Dura dabarti alaabaa. Darbi duratti. Waraana shorkeessin adiin abbootii hidhanii. Abat laanu hiriira gal. Akkas hiriira lama tarree lama. Tokko ya. Lama. Gal. Kana fakkaata woboon kana fakkaata. Laali kan hin beeknelleen kabeettulleen baradhu baruufiyyuu.
cabsee kuree gubee keessaa ba'eera. Hiikee ajjeesee booji'ee keessaa ba'eera. Wabo waraana bilisummaa Oromoo loltuu waraana bilisummaa Oromoo jajjabee furgaatu duraa gannaalee siidaa gurraachaa fi buttaa odaa adoolaa walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatuun diinarratti tarkaanfii fudhatteera. Arras borus aga Oromiyaa walaba baatee bilisoomtutti irree fi gaachanni uummata Oromoo tarkaanfii itti fufa. Wabo waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Odaa Adoolaa waliin walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa bahuun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as forus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa Buttaa Odaa Doolaa fi gannaalee siidaa gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borulleen har'alleen tarkaanfii akkanattiin fudhannaa jecha. Nuti duubatti hin deebinu duratti uummata Oromoo bilisoomsuuf wanti duuba nu deebisu hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Odaa Adoolaa waliin walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa bahuun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as forus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa Buttaa Odaa Doolaa fi gannaalee siidaa gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borullee irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa Buttaa Odaa Doolaa fi gannaalee siidaa gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borullee waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Odaa Adoolaa waliin walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra
tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa bahuun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as forus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti hirree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa Buttaa Odaa Doolaa Gifii Gannaalee Siidaa Gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufaa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufaa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borulleen har'alleen tarkaanfii akkanattiin fudhannaa jecha. Nuti duubatti hin deebinu duratti uummata Oromoo bilisoomsuuf wanti duuba nu deebisu hin jiru. Kana fakkaata woboon. Yee baandiraa isaa ka jidduun isaa magariisaa handhuurri hodaa biftuun walakka hangaatu jidduun magariisaa bukkee lamaan dhiigan sarare ofirraa hidhee akkanattiin tarkaanfii ilaalessaa fudhataa ooleera. Har'as ta'ee borus tarkaanfii ilaalessaa fudhatuun itti fufaa. Woboo. Akkana fakkaata gootichi mataa rufaa. Kana fakkaata woboon. Woboo. Kana fakkaata gootichi waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Doolaa Buttaa Gooroo Doolaa fi Gannaalee Siidaa Gurraachaa. Raasi. Barbaade shafe. Hey, naam. Kemana kita kenal? Naam. Naam sakut, hey. Irirat deva. Irirat deva, cuma tiga jalan. Wobo, bayar lemah toltani durat irirat deva ame. Umat Oromoo dilleen isinilleen sirriitti guddoo ittiin boona. Meeshaa gurguddaa. Fiigi warri kun hiriira ta'e. Hiriira seen hin fiisi waraana. Hiriira seen. Hin fiigin hiriira seen. Alaabaa dura dabarti barri. Dura dabarti alaabaa. Darbi duratti. Waraana shorkeessin adiin abbootii jedhanii. Abat laanu hiriira gal. Akkas hiriira lama tarree lama. Tokko ya. Lama. Kan. Kana fakkaata woboon kana fakkaata. Kana jira kuno. Laali kan hin beeknelleen kabeettulleen baradhu baruufiyyuu cabsee kuree gubee keessaa ba'eera. Hiikee ajjeesee booji'ee keessaa ba'eera. Woboo waraana bilisummaa Oromoo
loltuu waraana bilisummaa Oromoo jajjabee furgaatu duraa gannaalee siidaa gurraachaa fi buttaa odaa adoolaa walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatuun diinarra tarkaanfii fudhatteera. Arras borus aga Oromiyaa walaba baatee bilisoomtutti irree fi gaachanni uummata Oromoo tarkaanfii itti fufa. Woboo waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Odaa Adoolaa waliin walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa bahuun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as forus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa Buttaa Odaa Doolaa fi gannaalee siidaa gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borulleen har'alleen tarkaanfii akkanattiin fudhannaa jecha. Nuti duubatti hin deebinu duratti uummata Oromoo bilisoomsuuf wanti duuba nu deebisu hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Odaa Adoolaa waliin walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa bahuun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as forus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa Buttaa Odaa Doolaa fi gannaalee siidaa gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borullee waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Odaa Adoolaa waliin walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa bahuun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as forus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa Buttaa Odaa Doolaa fi gannaalee siidaa gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borulleen har'alleen tarkaanfii akkanattiin fudhannaa jecha. Nuti duubatti hin deebinu duratti
Uummata Oromoo bilisoomsuuf wanti duuba nu deebisu hin jiru. Kana fakkaata woboon. Yee baandiraa isaa ka jidduun isaa magariisaa handhuurri hodaa biftuun walakka hangaatu jidduun magariisaa bukkee lamaan dhiigan sarare ofirraa hidhee akkanattiin tarkaanfii ilaalessaa fudhataa ooleera. Har'as ta'ee borus tarkaanfii ilaalessaa fudhatuun itti fufaa. Wobo. Akkana fakkaata gootichi mataa rufaa. Kana fakkaata woboon. Wobo. Kana fakkaata gootichi waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Adoolaa Buttaa Gooroo Doolaa fi Gannaalee Siidaa Gurraacha. Raasi. Barbaada shafe. Hey, naam. Kemana kita berkenan? Naam. Naam sakut, hey. Irirat deva. Cuma tiga jalan. Wobo. Bayar lemat toltani irirat deva ame. Umat Oromoo dilleen isinilleen sirriit guddoo ittiin boona. Meeshaa gurguddaa. Fiigii warri kun hiriira ta'e. Hiriira seen fiisi waraana. Hiriira seen. Hin fiigin hiriira seen. Alaabaa dura dabarti barri. Dura dabarti alaabaa. Darbi duratti. Waraana shorkeessin adiin abbootiidani. Abat laanu hiriira gal. Akkas hiriira lama tarree lama. Tokko ya. Lama. Gal. Kana fakkaata woboon kana fakkaata. Laali kan hin beeknelleen kabeettulleen baradhu baruufiyyuu. Cabseen kuree gubee keessaa ba'eera. Hiikee ajjeesee booji'ee keessaa ba'eera. Wobo waraana bilisummaa Oromoo loltuu waraana bilisummaa Oromoo jajjabee furgaatu duraa Gannaalee Siidaa Gurraachaa fi Buttaa Odaa Adoolaa walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatuun diinarratti tarkaanfii fudhatteera. Arras borus aga Oromiyaa walaba baatee bilisoomtutti irree fi gaachanni uummata Oromoo tarkaanfii itti fufa. Wobo waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Odaa Adoolaa waliin walitti deemuun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa bahuun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as borus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirraa hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo
cibraa gooroo doolaa, buttaa odaa doolaa, gifii gannaalee siidaa gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufaa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufaa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borulleen har'alleen tarkaanfii akkanattiin fudhannaa jecha. Nuti duubatti hin deebinu duratti uummata Oromoo bilisoomsuuf wanti duuba nu deebisu hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboon waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa keessa socho'u. Buttaa Gooroo Doolaa fi Cibraa Odaa Hadoolaa waliin walitti deebi'uun tarkaanfii ilaalessaa guyyaa afuriin fudhatee irree fi gaachanni uummata Oromoo diinarra tarkaanfii ilaalessaa irra fudhatee diina caccabsee tarkaanfii boonsan galuun hiikee boojee kaambii diinaa akkanattiin gubee keessaa ba'uun tarkaanfii gaggeesseera. Har'as forus haga Oromiyaan bilisoomtee walaba baatutti irree fi gaachanni uummata Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee duratti uummata Oromootirra hidhaa fi ajjechaa kaasuun tarkaanfii isaa ejjennoo isa dhumaati. Woboo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Gooroo Doolaa, Buttaa Odaa Doolaa, gifii gannaalee siidaa gurraachaa akkanattiin uummata Oromoo boonsuun waraana bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa guutuu keessa jiran boonsee tarkaanfii ilaalessaa diinarra fudhatee keessaa ba'eera. Har'as borus itti fufaa irree fi gaachanni uummata Oromoo wareegama qaqqaalii jiru kanfaluun uummata isaa bilisoomsu borus har'as itti fufaa. Kana fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo kan hin beeknelleen kabeettulleen hubadhu diinallee yoo taate garaan si haa gubatu borullee.